Manni murtii federaalaa dhaddachi sadeessoo obbo Baqqalee Garbaa irratti balleessaa mure. Obbo Baqqaleen uummata Oromootiif jedhee watahuun waan naboonsaatii jedhe. Oduu malleskaachuu ammaa erga irratti namoonni barreessaa paartii Wafidoo obbo Baqqalee nagaa dubbise garasiisan deebisa. Waggaa tokko dura abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa obbo Baqqalee Garbaafaa ergaa shororkeessummaa kan adda bilisummaa Oromoo fudhachuudhaan dhaaba poolitikaa seera qabeessa da'oo godhatanii humnaan qabsoo hidhannoodhaan mootummaa taayitaarraa buusnaa Oromiyaa qaama federeeshinii rakkunna jechuudhaan yakka shororkeessummaatti hirmaatan jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Kanneen yakka kanaan himataman obbo Baqqalee Garbaa dabalee 9 yoo ta'an isaanis obbo Olbaana Leellisaa, obbo Olbeekaa Alammii, Adam Buusaa, Dubree Hawawaaqoo, obbo Mahammad Muluu, Darajjee Katamaa, Addisuu Mokreef Galgaloo Gufaati. Dhaddacharra gara waareetti taa'e sun akka beeksisetti murtiin sun ka kenname abboota murtii ammaan dura dhaddacha sanarraa tajaajilaa turaniin malee kanneen irra ta'aniin miti. Abbaan alangaa ammaan dura kanneen himannaa koonaa mirkaneessu jedhe ragaalee adda addaa dhiyeeffachuusaa fi manni murtii ragaalee sana xiinxalee ilaaluusaa himatamtoonni garuu ragaalee himannaa sana dhara taasisan dhiyeeffachuu dadhabuu isaanii dubbate abbaan murtii. Eega murtii akkaatti muree booda immoo abbaan alangaas ta'e himatamtoonni yakka murtii akka dhiyeeffatan gaafatee ture. Abbaan alangaa yakkisuun yakka guddaa waan ta'eef akka dabbiin guddaan itti muramu ka gaafate yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Baqqalee Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaaf obbo Olbeekaa Lammii akka bukaatoo malee yaada ofii dhiyeeffatan eeyyama gaafatanii abbaan murtii eeyyama kenneefi ture. Haala kanaan akka dabaree isaaniitti ka dura yaada dhiyeeffatan obbo Baqqalee Garbaa bara jireenya kootti haqa jallate loogdummaa loogii sanyiif cunqursaa mufadhee mormeen jira. Filannoo kootiin utuu hin taane fedha waaqayyootiin kanan irraa dhaladhe uummanni Oromoo mirgawwan namummaasaaf mirgawwan dimookiraasummaasaa kabajamanii fi ija qixxeen akka ilaalamu gochuudhaaf qabsoon karaa nagaa geggeesseef aarsaa ta'uu danda'uun koo anaaf kabajaadha jedhan. Abbaan murtii immoo kun yaada adabbii salphisu miti yaada keessan sirnaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan ajaje. Obbo Baqqaleen garuu daqiiqaa tokkoofillee akka dhageettee argatan ehama gaafatanitti fufan. Qabsoon hagammaa godhe keessatti dhiifama gaafachuu yoo na barbaachise dhimma 2 qofarratti. Tokkoffaa gidiraaf roorroo uummata Oromoo irratti geggeessamu akka ta'uu qabutti yoon ibsuu hanqadheef kanas kan hin godhe nagaa waliin jireenya uummatootaaf obbolummaaf yaaduurraa sababa hanqateef yoo ta'e uummanni Oromoo akka dhiifama naa godhuun gaafadha. Lammata immoo miidhaa uummata Oromoo irra ga'e amma ta'e ol ho'isee dubbadhe yoon ta'ee fi kanas kanan godhe dantaa dhuunfaa koof maqaa guddifachuuf yoo ta'e waaqayyo akka dhiifama naaf godhuun gaafadhaa jedhan. Itti fufuudhaanis manni murtii utuu ani badiin hojjetiin yakkanatti mure naaf gaddee adabbii narraa salphisa jedhee waan ani namanneef yaada adabbii salphisuu dhiyeessuu dhiisuu koof nan gaddaa jechuudhaan yaada isaanii xumuran obbo Baqqalee Garbaa. Haati manaa isaanii hojiirraa waan ari'amaniif jecha ijoolleen isaanii galii tokko malee akka gidiramaa jiranillee mana murtiitti himatanii jiran obbo Baqqaleen. Obbo Olbaanaa Leellisaas akkasuma yaada ofii ibsachuu yaalanii turan garuu abbaan murtii deddeebi'anii seera ala akka ta'e itti dubbachuudhaan dhaabsisan. Himatamtoonni kabiroonis galmeen kabiraan akka irra hin jirre namoota maatii bulchan ta'uu isaanii fi rakkoo fayyaa akka qaban ibsachuudhaan akka manichi murtii adabbii irraa salphisu gaafatanii jiran. Manni murtiis rakkoolee matan sanaaf ragaa akka dhiyeeffatan ajaja kennuudhaan murtii adabbiif 3/14/2000